Ashama harka fuuni hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa kan isinii dabru sagantaa keessummaa firranne keessummaa keenya waliin sagantaa istiidiyoo keenya keessatti kan argamnu taana mee gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsuudhaan dura keessummaan kiyya kun haala yeroo irratti waan isa mudatee gara miidiyaa sooshaal miidiyaatii fi miidiyaalee garaagaraa irratti sagantaa qopheeffannee waa'ee miidiyaa irraa haasa'uudhaaf dhufnee jirra. Mee nu faana turaan affeerraa keenya mee keessummaa koo duraan dursee maqaa keetii kallattii hedduun na beekuutu turanii na beekanis injineetis yaada Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiinis akkuma kanaanii dabeelee baay'ifannee kallattii keetiinis asinis as baafnee miidiyaalee har'a karaa hawaasaatti ol baafnee bitaa fi mirgaan itti ol mul'achaa jira. Hawaasni keenyas hedduun na wallaalanis jedhee yaadu hanga na hin beekne keessaanis anis maqaan kiyyaa Riyaad Bashiir jedhama akkuma beektan. Baay'ee galatoomisii jenna. Mee waa'ee miidiyaa irraa haasa'uudhaaf dhufne mee maaltu si mudate mee miidiyaan kee cufamee ture yeroodhaaf hin turre qilleensa irra jirtu akkasumas gara sooshaal miidiyaatiinis irratti cufamee ture mee maaltu si mudate waa'ee kanarraa nuuf ibsuu dandeessa? Yoo gabaabsee si tuqee Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin torbee tokkoo fi qilleensa irra jiru garuu guyyaa kaleessaa irraa eegalee har'a kara qilleensaatti deebi'uun beekamneen haa godhamee ture garuu ammoo kara qilleensatti deebi'ee jira. Gocha kana keessaa bilisiginaa harka qaban jettee yaadda? Tariiti nuti diinni nuti qabnu yoo hin jiraate yoo isaan ta'e malee diina biraa hin qabnu illee nutis ammoo yoomis taanaan kan dubbannuuf kan dubbachaa jiruufis akka miidiyaa kamittuu waa'ee saba Oromoo irratti waan dalagu malee nama saba Oromootiif dalagu kamiyyuu akka diinaatti namni ilaalu bilisiginaa. Kan ammoo yoo jennu keessaan eenyu jettee maqaa dhahuu hin dandeettu. Warroonni gurmaa'ee gurmeedhaan miidiyaalee hawaasaa keessaanuu miidiyaalee namoota gurguddoo hedduu irratti cimsiisaa jiran sooshaal miidiyaalee akkasuma immoo kallattii feesbuukaan kallattii miidiyaatiin kallattii yuutuubiitiin kabarame yaa ta'u mootuyyuu dabreen kun maaliif kun ta'ama kan jedhu irratti hawaasni keenya hojjechaa jirtan yoo jettee kan na gaafattuuf yoo sillee gaafatte hawaasni keenya waan kanarratti dalagaas hin jiru maaliif nama waan kana cufsiisuunis immoo jala deemee irratti dalaguu qabna ture. Waan kanarraa immoo Oromoon kallattii tokko xiyyeeffannoo tokkotti malee xiyyeeffannoo tokko irratti jirra hin jiru. Kanumas siin jedhee yoo akka gaggabaabsee asii deebisu ta'e. Galatoomii amma dubbiin keenya inni ijoon dhimma miidiyaa irraa haasa'uu fi miidiyaa jechuun maal kun maali mi'aati? Akkamitti ibsite? Miidiyaa jechuun maali? Miidiyaa jechuun sagalee uummataa jechuudha qabaatti. Miidiyaa jechuun sagalee uummataa jechuudha. Sagalee uummataa jechuun immoo sabni tokko kan ittiin rasaasa teekinooloojiin fide keessaa rasaasni duru kan boombii walitti tokkosanii kan misaa'ilaati. Garuu amma rasaasni guddaan teekinooloojiin fide miidiyaa. Miidiyaan rasaasa teekinooloojiiti. Rasaasa teekinooloojii yoo jennu biyya tokko teessee biyya tokko keessatti waan feetu dubbattee waan feetu godhi jettee godhuu ni dandeettu misaa'ila qacaale misaa'ila faashaleessuu dandeettu. Social media faashaleessuu dandeettu. Social media amma kan teekinooloojiin fide miidiyaa irratti balleessuu hin dandeettu. Har'a amma sakandii amma nu dubbannu kana keessatti akkuma argaa jirrutti daareektii nu daawwachaa jiran. Daareektii gaafa nu daawwatan kan ammoo namni biyya keessa jiru waan kana waan dhagahuuf gurra qabadhu yoo jedhanii malee hin dhagahin jechuun hin danda'u. Waan social media qabuuf. Hin jiraatii yoo ka jedhan ta'e Chaayinaa gaafatan. Maaliif telefoona isaan tu'u akka miidiyaan kun hin jiraanne barbaadan telefoonumaaf kompiitara teekinooloojii balleessu teekinooloojii yoo balleessin immoo miidiyaan gurraa fi ija uummataati. Barbaachisummaan miidiyaallee ija namni hin barbaanne jira gurra namni hin barbaanne jira deebiin miidiyaa kana. Bifa gaarii ta'e bal'aadhaan nuuf ibsitee jirta. Akkasumatti yoo miidiyaa kana barbaachisummaan miidiyaa kana maal jennee yoo ilaalle mee maal si fakkaata? Mee maal barbaachisummaan miidiyaa kanaa? Barbaachisummaan miidiyaa keessa akka uummata keenyaatti uummata Oromootti yoo fudhannu ta'e barbaachisummaan miidiyaa uummanni keenya beekaa hin beekne dhugaa wal gabrummaan jaarraa kan hunda nurra turte fageenya miidiyaa irraa qabnu. Gabrummaan nurra dheerattellee fageenya miidiyaa irraa fagaanne. Sabni miidiyaadhaan wal quunnamu tokko
Amaaraaf Oromoo maaltu wal caalchisaa yoo jette Amaarri Oromoo miidiyaa waa'ee miidiyaa hubate akka sooshaal miidiyaa akkasuma miidiyaalee garaagaraa akkuma argaa jirtutti miidiyaan Amaaraatii fi miidiyaan Oromoo wal qixaa miti dhugaa qaba maaliif itti fayyadama miidiyaa Oromoo dura baratan Oromoo har'a barate haga biraatti immoo itti fayyadamaa jirra. Itti fayyadamaa jiru. Ka tolchuu ka balleessu baadhata. Ka dhaga'uu ka dubbatu baadhata. Ka dubbatu keessa ka dhaga'uu yoo jiraatin faayidaa waliin jiru. Wanti sun hunduu dubbatamee hafa. Aktivistoonni Amaaraa isaatii fi miidiyaalee isaanii irratti yoo argite maal jechaa turan baatii lama dura. Personaalii Oromoon dubbachuu danda'a malee hojjechuu hin danda'an. Jechaa ture. Kana yoo jennu Oromoon hojjetaa jira yoo jennu dhugaa aktivistoota keenyatti fudhanna. Hayyoota Oromoo. Afaan Oromoon akka Afrikaatti baay'inaan sadaffamoo Afrikaa keessatti. Garuu afaan Oromoo afaan Afrikaatti keessa galmaa'ee mobilii keessatti. Amaaraa malee jiru. Hin jiru. Waa'ee. Kabarate hin qabne kabarsiisuu hin qabne kan teekinooloojii danda'u hin qabne Oromoo. Meen pointii kanarraa hubachuu dandeetta. Hanga Oromoon fageenya teekinooloojii irraa qabdu. Waan biraatti ilmaan birraa achiniif. Hayyoonni Oromoo kan nu dhagaa jirtan kan nu argitanis kan nu beeknus kan nu hin beeknes. Oromoon gaanfa Afrikaa keessaa baay'ina uummataatiin marsaa sadaffaa yookiin sadaffaa irratti yoo argamtu afaan Oromoo garuu marsaa xumuraa jira barreeffamni. Fakkeenyaaf lugaa keessatti fakkeenyaaf Google Translator yoo fudhatan yuunifiyeet irratti akka dishinaariitti afaan CV ku barbaaddee afaan Amaariffaa ni argita. Naannoo tokko tokko hedduu argita afaan Oromoo ni argitu. Kuni fakkeenya tokko jechaadha. Kuni maal irratti hin hojjetan jechuudha. Isaan qofaa miti waa hedduutu jira. Waa hedduutu jira kan irratti hojjetanii. Mee gamanuma gara gaafeetti aanutti si dabarsaa uummanni keenya ilaalchi miidiyaa kana qaban maal fakkaata? Yoo gabaabsee himee maamii dhugaa dubbachuu fi hawaasni keenya hedduun waan lama wal bira si kaasee ture. Wanti hubannootti qabduu fi wanti hubannootti hin qabnu laadda. Sigalee uummanni keenya waa'ee miidiyaa hin beekan. Miidiyaa gaafa jenne Feesbuukni illee miidiyaa. Garuu Feesbuukaa fi miidiyaan wal adda. Namni wal fakkeenyaa godhamu. Sooshaal miidiyaa fi miidiyaa wal adda. Maaliin wal adda? Miidiyaa yoo jenne keessaa Poortukaalii miidiyaa qabu keessaa odeeffannoo dhugaa bilbilees godhees argamee bakka sanarraa hubachuu danda'uu qaba. Miidiyaan seera miidiyaan. Miidiyaan tokko sooshaal miidiyaa irratti waan arge waan sooshaal miidiyaa irratti arge yoo wal fuudhee miidiyaa jedhee kan maxxansu ta'e Poortukaala miidiyaa keessas hin jiru. Maaliif miidiyaan gaafa dubbatu hundee isaallee hubatee gocha waan sanii hubatee wanta itti ta'ame hubatee taatee waan saniillee hubata. Sooshaal miidiyaan Feesbuuk of fudhane sooshaal miidiyaan waan atii fi an bakka kana wajjin haasofne fuudhee maxxansa. Bu'uura wanta kanaa jira. Publikiin waan kanarraa ka'umsi waan kanaa hin qabu. Samirraa dhufee ardirraa ka'ee garuu qilleensarratti agarte. Wanta kana keessaa ka'e jettaan. Wanti keessaan uummata keenya walitti buusus miidiyaa hawaasummaa jedhama amma inni kuni. Namni hundi akka dhuunfaatti miidiyaa mataa isaa qabaa jechuudha Feesbuuk jechuudha. Saniifuu yaada isaa waan itti dhageeme waan argee waan hubate hunda kan irratti barreessu jechuudha. Sooshaal miidiyaa. Isa miidiyaatti immoo yeroo dhufnu inni miidiyaan isa ulaagaa of danda'e guuttatee odeeffannoo qulqulleeffatuuf odeeffannoo madda odeeffannoo sanii irraa qulqulleeffatee hawaasa biraan ga'u jechuudha. Gaafa kana manni nuu gaafa kana mee miidiyaadhaaf ilaalcha akkam qabu manni kun miidiyaa kanaaf? Gabaabsee yoo si hime Oromoon hubannaa ittiin qabdu miidiyaa. Qabxii lama ijoo si kaasee ture. Oromoon kan gabroomeef fageenya miidiyaa irraa qabuuf ijoo dubbii mataa si hima. Namni miidiyaatti dhiyeenya qabu waan ati jettuu fi waan ani jedhu dhagaa.
harkaa kanatti. Waggaa afran kana keessatti yookiin shanan kana keessa 2014 irraa eegalee kan Oromoo kan ifaatti fide maaliin miidiyaa jechaadha hawaasa Oromoo kana guutuu. Miidiyaa sooshaal miidiyaan yeroo sadi guddan dhugaa walii dubbachuuf. Namni guddisee miidiyaa kan OMN. OMN sagalee asirraa iyyitu dubbatu biyyaa connection godhatee biyya kana kan ifaatti fide. Ifa OMN fide san OMN lammaffaa osoo uumame ifa san daraniitu dabalama malee irraa gadi deemu. Yoo jennu kana social media ni qabna jedhee kan yaadu jiraachuu danda'a. Social media dubbii dhugaa fidaa. Social media jechuun yaada dhuunfaa jechuudha. Facebook hojjetu yaada dhuunfaa miti. Media jechuun ammoo yaada taatee waan san raawwate san. Amma waan anaaf atas keessatti dalagu kana miidiyaan ibsita. Garuu waan onnee kee keessaa ammoo social mediaadhaan ibsita. Social yoo jettu gaafa kan tasudhatte keessa keetii waan baastee saayikooloojii keetii yaada dhuunfaa keetii irra ibsattu jechuudha. Gaafa miidiyaa jette ammoo miidiyaan sun bu'uura yaadni keetti ka'ee sanirraa kaasee hanga xumura isaatti kaa'ee sagalee miidiyaatiin dabra. Garaagarummaan miidiyaatii fi sooshaal miidiyaa kana uummanni keenya illee kan argaa jiru kan dhaggeeffataa jiru waan kana addaan baafachuu qaba. Qulqullinaan sagalee yookiin immoo taatee waan san ta'e qulqullinaan kan irraa dhageettu miidiyaa. Miidiyaan ammoo ammallee toora sana osoo hin guutin miidiyaa jedhee maqaa banatee sooshaal miidiyaa irraa haasawa fudhatee haasawa sooshaal miidiyaan jedhee dabarsu jira. Miidiyaa gaafa jenna moggaasa maqaatii fi hojii oolatta. Moggaasa maqaatillee abdalla taatee miidiyaan ofii jechuu dandeetta. Garuu protokaalli isa keessa jiru miidiyaa maal barbaachisa? Orra miidiyaa jedhee zim jedhee yookiin immoo akkasumatti waan fedhee miidiyaa jedhee banee maqaa miidiyaa balleessu. Miidiyaan kabaja guddaa qaba. Maqaa miidiyaa hin balleessina. Miidiyaas walitti uffachiisina. Maaliif waan biraa ishoo jettee banachuu danda'a. Waan biraa banachuu danda'a. Garuu miidiyaan protokaalaa fi yoo bantallee Oromoo miidiyaan 500 illee gahu. Amma Oromoon tokko qabna jedhama. Walii galaatti Oromoon kan dhimma siyaasaatti qabdu ijoon guddichi tokko malee. Kana keessatti yoo kan Amaaraan wal bira qabnee ilaalle kan Sabiraatti wal bira qabnee ilaalle Oromoo miidiyaaleen Oromoon qabduu fi miidiyaan jalattiin biraa qabdu dachiisanidha. Kanaafuu Oromoon miidiyaa kana jajjabeeffachuu irratti yookaan miidiyaalee jiran kana gargaaruudhaan waan barbaachisu hunda odeeffannoo qulqulluu ta'e kennuudhaan waan danda'an hunda akka godhaniif akkuma walii galaatti dhaamsa dhaamtuuf yoo qabaattee meeqduma irratti. Ani keessaan uummata Oromootiif miidiyaaf ilaalchi qabaachuu qabdan. Tokkoffaa miidiyaa jechuun namni miidiyaa irra dalagu sun of ta'ee uummataaf jedhee waan san dalaga. Namni dhugaa yoo dubbanne waan tokko sarara lama yoo barreessuuf gaaffii sammuu kiyya gaafadheet deebii ofii deebisee waan san barreessa. Namni ammoo akka ammaa asirra teenyutti miidiyaa irraa taa'ee yeroo ofiis gubee kan dubbatuuf ofii jechaa miti. Uummata Oromootiif jecha. Gaafa uummata Oromootiif dubbatu uummanni Oromoo yoo si cinaan dhaabbanne ta'e ilma abbaa malee guddatu bareeda. Yoo illee bareedu garuu yoo muka galma goo yoo xiiqii qabaate ha galma goo ilma san maaliif rakkoon isaaf harayaa miti qaba. Kufullee maka. Kufullee maka. Oromoon ammoo miidiyaa xiqqaa irraa kaasee hayyoonni keenya saayikooloojii wayiitu keessa jira hayyoota keenya keessa. Saayikooloojii maaliif miidiyaa xiqqaa guddifachuurra of jala waa guddisuun beekan dhugaa dubbanne ilma Oromoo ta'anii anaaf ati leenju. Nama xiqqaa of jala guddisuun barbaadan. Gaafa ofirraa fagaatan ammoo kufuu isaa himan malee guddachuu isaan dubbatan. Gaafa kufuu isaa himuu beektu guddachuu isaas dubbachuu qabda turte. Irratti dhuftee jabaadhu. Waan kana dogongortee waan kana sirreessi. Dogongora kana qabda kana sirreessi. Yoo ilmi hangafa akka gaarii guddate ilmi xiqqootu suullee akka gaarii ta'a jedhanii Oromoon gaafa mammaaktu. Maaliif ilmi abbaa gabaree mataa qaba.
ilma abbaan barsiisa mataa bara ilma abbaan doktora hawwalee doktora mataan maal saayikolojiin isaa hundee jira guddata waan ta'eef akkana kanaan miidiyaan guddaan Oromoon qabdu miidiyaalee isaan jala jiran guddisuu danda'uu qaba. Seera miidiyaa barsiisuu qaba. Warra hayyoonni keenya immoo warri idil addunyaarra jiran kun warra illaan alaba Oromoon gaafa dubbannu aadaa fi duudhaa qaba, seenaa qaba, safuu qaba jenna. Safuu an dhagahee yoo ta'e yoo dhagahee safuu jechuu beeke malee yoo waa'ee safuu hin beekne hedduu jira yeroo kana keessatti amma jenereeshinii amma keessa jiru kanatti beekee ittiin fayyadamu. Waan kana gorsuu danda'uu qaba hayyoonni keenya cusanii ilaalanii itti qofii osoo hin taane. Safuu Oromootiin ala yoo ba'a keessan sooshaal miidiyaa garagaraa irratti hin argita sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti waan hedduu nama jibbisiisuu fi safuu Oromootiin ala bahee kan deemaa ture uummata Oromootiif kunis hin barbaachisu jedha akkanaatti. Hayyoonni Oromoo kan cusanii ilaaluu hin qabanii jedha. Miidiyaaf ammoo hayyoonni Oromoo rakkoo guddaa kan ta'e hayyoota Oromooti. Miidiyaa irratti dhiyaatanii irratti dubbatanii yaada irratti dabarfatanii guddisuu danda'uu qaban. Kufaatii Oromoon kufte keessa gabaabsee osoo hime Jawaar Mohaammed aktiivistii Oromooti. Hayyuu Oromoo. Qabsoon gaafa Jawaar Mohaammed jiru itti jirtuu fi qabsoon adda itti jirtu tokko miti. Osoo akka Jawaar Mohaammed Jawaariin jala guddisan gaafa Jawaar karaarraa goree isa dhufaa. Kan gaafa OMN qilleensa irra jirre kush miidiyaa ol ba'a, keelloo miidiyaa ol ba'a, OMT ol ba'a, OMC ol ba'a, miidiyaalee biroollee kan nuti maqaan dhahin hedduu jira. Miidiyaan ol ba'a. Kana guddisan yoo jette hin guddisan. Maali saayikoolojii yaada dhuunfaa qabani. Sammuu bilisummaa qabdu waayyuu ni ga'e. Dubbii bilisummaa qaban malee sammuu bilisummaa qaban dubbii gabaabaa yoo ta'u. Gara dhumaa deemaa jirra sagantaa dhimma miidiyaatiin wal qabatee ibsa bal'aa irratti kan hedduu galatoomsiin jenna Riyaad Bashir. Sagantaa teenya hordoftoota keenya sagantaa teenya guyyaa irraa asuma irratti goolumna sagantaa teenya guyyaa irraa keessatti dhimma miidiyaa akkasumattis barbaachisummaa miidiyaatii fi ilaalcha miidiyaa hawaasni keenya qabu akkasumatti dhimma miidiyaa mitii cufuu irrattis kaafnee haasofnee turre akkuma waliigalaatti uummata keenyaaf dhaamsi nuti dhaamnu miidiyaalee qabdan jajjabeeffadhaa miidiyaan keessan sagalee teessanii ijaa fi gurra keessanii akkasumatti waan barbaachisu cufaan yoo bira dhaabbattan miidiyaalee qabdan jajjabeeffatan gamanumaa dhaamsa isinii dhaamna sagantaa teenya irraa asuma irratti goolabna sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti har'aaf gamanumaa nageetti isinii jedha asitti nu argamu keetiifattis baay'ee galatoomii. Ati ulfaadhu horii bulii uummanni Oromootiin ammoo miidiyaan keessan waa hundarra yaadaan gargaara. Yaada kennuuniif maallaqa baasuu miti Oromoon maallaqaan illee dondooman qabdu walumaa dubbanne yaadatu maallaqa caala. Ijoollee biyya jirtan yaada keessan sheeritti godhuu itti erguu. Namni biyya keessa jirtan sooshaal miidiyaa irra maxxansuu sun taane miidiyaaf erguu miidiyaan sun guddisuu jechuun bari. Maallaqa qofaa miti. Odeeffannoo naannoo keetirraa qabdu irratti erguu danda'u. Yoo inni odeeffannoo sana itti ergitee hin maxxansine ta'e rakkinni miidiyaa namichi miidiyaa san darbuuti malee rakkinna keetii miti jechuudha. Hawaasnis gargaara. Kallattii waa gargaaranii waa lama waa sadii qofaa miti yookiin maallaqaa fi yaadaa fi qabeenya qofaa miti. Odeeffannoo biyya keessa jiru paablikas gochuu. Kanaaf dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni keenya